تولي ساعات. هي سعد، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هي سعد. آية جهة فاد مرتي على بعد لعادي قوم هود لساني لعادي إيه. عادي تنهود ما تترجمي بكنت أكمي بكتب نانجلي لعادي قوم إيه. هود. عادي تناتيتو لما عادي درا في بودا جامتي متي سني في بدل غودي سرت دا إبس يجو عاد مثلا قوم هود يجون أمته هود سن كهود كيسا إرجمي إسانيت إرجمي سن يجو دا عاد ما بيكما سن يجو. أيوة هي غافي تلما فامو مهم. فولا لما تاكي ستي مهم. في دارهم بكين سنة مهم. تمتعوا في دارهم داري سنة بيجو مساني وغندم من مساني تبان. إيه تمام. manuma isaanii jiranii biyyuma isaaniiti maasis bakka biraa deemuu odoo hin taane bakkuma gartee itti galan tana jechuun biyya mana hundattuun mataa kun rakkina hin qabu ganda keessan keessaa odoo hin baane jechuudha. أيوة جزاكم الله خير. Maashaallah gaafii biraa. هاي. كبير. Kabiira Idar. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هيا. تقول إيه وإلى ثمود أخاهم صالحا جي أخاهم كوني صالحا كوني أخاهم جي أبريس ساني جي ضمير ستة جي بس إسانا كمي ديغان تقومو كما تبكنت Dhiigaan tokko jechuudha. Innis obboleessa dhiigaati jechuudha. Gosummaa isaanirraa dhalatee jechuudha. Akaawumiin tokkicha isaanirraa ka tokko ta'e jechuudha. Innis samuuduma sani gosti isaa jechuudha. أيوة أما هودين اللين توكتشا جي أبريس أكو بلي وليت ديغا وليت يجو Dhiiga waliiti jechuudha. Maqaa akkuma immoo hoggaanii fi Oromoo jaan hoggaanii fi gosa takka dubbatan amantiin adda ta'eetuma dhiigaan tokko obboleeyyanuma abbaa tokkoo ilmaanuma abbaa tokkoo ta'e tokko muumina ta'e kun kaafira ta'a fakkeenyaaf. أيوة تولي إيه أما بك كانت فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام نجي فقال تمتعوا كان نبي يجرين Ajaja rabbiitiin akkas je'een karaa wahiitiin beekee guyyaa sadii isinii kenninee jechuudha. Nagaan jiraadha. Yoo tawbatanis haala wasaalan. Jarri jara tawbatuu deemuu miti. Guyyaa sadii qofa baqa qabni yeroon isaanii kenname jechuudha. أيوة تولي جزاكم الله خير سيدي حيي Shukran. Hayyee. تولي يا أستاذ كينيا غافين برا وانجرتو إيغالا. Eegallu. إيه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. إن شاء الله درسي سورة هود آية ترباتمي لما فار جرة ترباتمي تقفرتي سارة ورى نبي الله إبراهيم يرو كيسموني دفنسن yeroo gartee gaa keessummaan Ibraahimitti dhuftu isiinis dhaabbattee jirti achi jirti jedhama. Waa'ee gartee uummata nabiyyallaa iluutitti ergamuudha isaan dubbannaan kofaltee jechuu dubbii tanarraa. Achumaani isii gammachiifnee jee Rabbiin amma malaayikota ajaja rabbiitiin dhufan santu gammachiise. San imma gartee gaa malaayikonni keenya ergamtoonni keenya isiin gammachiisanidha. Isahaaq boodammoo Yaaquubiin ilma kanatti gartee gaa
ilma biraatu dhalu kan maqaan isaa Yaaquubii san argatu teeysaa jechuun gammachiifamte maa. Qaalat jechuun ni jette jelaan magaa. Yeroo kana dhageessu yaa waylataa way waa badee jette jechumma. Dubbii tanarraa ajaa'ibuu dhagaa laamma. Yaa ajaban jechuma bar way dinqi. Akkuma amma gartee gaa way waa an cabee jaan tokko. Banne kuma jaan san laamma. Saniif itti fayyadaman. Waan ajaa'ibaa takka namni hoggaa dhagee. Waan ajaa'ibaa takka hoggaa arkee akkanuma jaawarba. Way waa an cabee. Banne akkuma jaansanii yaa waylataa jechuun way waa an badee jette yaa. A'alidu jechuun dhalaan. Wa'ana ajuuzun jechuun haalaanani umriidhaan guddoo taate dullattii ta'een. Hayyee wahaadaa ba'alii. Hayyee jaarsa kiyya kunis kunoo wahaadaa inni kunis ba'alii jechuun abbaa mana kiyyaati. Shaykhan jechuun jaarsa nama guddaa haala taheen. Ana ta umriin deemte isaa maasiis nama guddaa umriidhaan ture jette. Mee kanuma kanaatiin dhalaahi jechu kanuma kanaatiin ilma horkadhaahi wayu banne jette gaa. Inna haadaa jechuun hayyee ilma horgatta jechuun kun la shay'un ajiib jechuun wauma dinqiiti. Amma umriin isii yeroo san jedha. Mufassirtoonni amata 90 jaan umriin isaa immoo 120 akkana jaan. Hayyee qaaluu ni jedhan malaayikonni sun ata'jabiina jechuun sa'atii ni ajaa'ibda. Ni dinqisiifattaa min amrillaahi hujii rabbii irraa jechuun magaa rabbiin dandayaadha. Rahmatullaahi rahmani rabbiitii fi wabarakaatuhu jedha. Barakaan rabbiitiis alaykum isin irratti haa jiraattu. Ahlal beeyti jechuun yaa warreen mana Ibraahim. Innahu hamiidun majiid. Dhugumatti rabbiin faarfamaa guddaadha jedha. Inni gartee gaa hojii isaa irratti ni faarfama. Hayyee jedhanii gammachiisan. Falammaa dhahaba jechuun hoggaa deemu an Ibraahiima. Ibraahim irraa hoggaa galu arroo'u jechuun sodaan hoggaa irraa deemu jedhama. Egaa ni roora'ee ba'innummaanuu huumu. Nama baay'ee nama arifatu tokko laha nabiyyallaa Ibraahim. Hayyee waa'ee uummata nabiyyallaa Luut san baay'ee rifatee ture amma. Hoggaa Ibraahim irraa sodaan deemu wajaa'atul bushraaya. Gammachuun hoggaatti dhuftu jechu. Ilmoo argattaan tunis baay'ee gammachiifte. Yujaadilunaa jechuun nutti falamutti seenee ja'a. Hayyee yujaadiluna ergamtoota keenyatti falmu seene jechu. Fi qawmi Luut jechuun uummata Luut keessatti. Maal jechuun itti falme laamma. Uummata nabiyyallaa Luuxiif ergamne jenneeree. Haya biyya gartee hayyee namni waan san hin hojjetin keessa jiru hooni balleessitanii. Hayyee biyya maasis muslimni gartee gaa tokko beeytiin manni muslimaa maatiin muslimaa tokko keessa jiru hooni balleessitanii. Lakki isaan nagaa baafneeti warruma badii balleessan san qofa halaaknaa jedhanii ni gaamma. Egaa bar ganda Luuxii mana Luuxii keessa jira. Ilmaansaa keessa jira. Akkamitti duuba balleessitu biyya san akkamitti halaaktuu je'eeni falmat seene. Maaliif falme yoo jettan inna Ibraahiima. Hayyee Ibraahimiin kun la haliimun jechuun obsaadha. Awwaahum muniib. Awwaahun jechuun hayyee waywaataadha inni. Awwaahun jechuun mararfataadha yookiin awwaahun jechuun hayyee laalataadha garaan isaa badiisaatiif. Hayyee muniib jechuun gara rabbii deebi'aadha jechaadha. Hedduu namaa mararfata jechuu baramma inni. Kasiirutti awwuu min qoofillaahi jennee hiikuu dandeenya laa. Hayyee hedduu sodaa rabbii irraa watwaata jechuumma. Gara rabbii nama deebi'u tokko nama gartee gammaan tana rabbiin irraa hin fanne ja'a. Nama rabbi irratti garagalee rabbi irraa garan galle jechuumma. Rabbiin ni faarse bakka kanatti Ibraahim laamma. Hayyee sifaata bareedaadhaan dubbate ja'a.
Amma waa hedduu gaafate laa waa'ee uummata nabiyyallaa Luut sanii samma. Hayyee ganda kana hayyee namni ganda muuminni 300 keessa jiru ni halaaktanii lakkiin halaaknuu jedhanii ni jaan. Hayyee ganda maasiis muuminni 200 keessa jiru hoo ni balleessitanii lakkiin balleessinuu jedhanii ni jaan. Ammaasis deebi'ee ganda muuminni 40 keessa jiru ni balleessitanii lakkiin balleessinu hin halaaknu. Hayyee ganda muuminni 14 keessa jiru ni balleessitanii lakkiin balleessinu. Haya duuba yoo muuminni tokko keessa jiraate hoo luuxiif deemaa baramma. Hayyee saniis hin balleessinu. Inna fi luuxan jeegaa achirratti laas ba'e. Hayyee ganda san keessa duuba luuxii jira akkamii ja'a. Nama jarjarullee miti jechuudha waramma asitti la haliimuniin kun obsaadha jechuudha nama jarjaruu miti ja'a. Awwaahun jechuun namaaf mararfataadha. Hayyee gara laalate jechuudha luuxuma fa'a afuu gartee gaa akkanatti rifatee kana jaabara. Muniibun jechuun gara rabbii deebi'aadha. Yaa Ibraahiim akkana jedhe gaa rabbiin. Qulnaa jechuun ni jennee maqul liqoolii maatuuf ni damma. Ergamtoonni keenya ni jaaniini. Yaa Ibraahiim jechuun yaa Ibraahiimoo. A'rid jechuun garagali. Anhadaa jechuun falmaa kanarraa garagali dhiisi dubbii tanaa. Innahu jechuun dhugumatti dubbii. Qad jaa'a amru rabbika. Hayyee ajajni rabbii keetii dhufee jira. Azaabni rabbii keetii dhufee jira dhiisiya. Wa innahum jechuun ummata luutsan. Aatiihim jechuun isaanitti dhufaadha. Azaabun ghayru marduum jechuun azaabni hin deebifamne. Kana booda waan gootuuf hin qabdu dhiisi. Ummanni halaakamuudha dhiisi jedhaniini malaayikoonni jechaadha. Walammaa jaa'at gaa akkana jaaniini kaanii deeman gara ganda luutsan. Walammaa jaa'at jechuun hoggaa dhaqxu rusulunaa. Ergamtoonni teenya luuxan jechuun luuxitti hoggaa dhaqxu jeemma. Sii'a bihim isaaniif ni yaaddawe jechaadha. Wadaaqa jechuun ni dhiphatee bihim jechuun isaaniif dar'an. Hayyee qomatti hayyee gartee laphee baadhatee jaansani gaa. Hedduu rakkatee fi hayyee dhiphatee isaanuma kanaafu amma dhiira fakkaatanii dhufan ummata sanii taatummoo keessummaa dhiiraa yoo harkan hin dhiisan amma. Gandi sun ganda homosekshuwaalizimii hayyee saalli wal fakkaatu wal fuudhuu ummata addunyaarraa jalqaba eegalila amma isaan. Hayyee saniifuu kanaaf rakkate gaa inni bakka ifkaa'uu dhabee waqaala jechuun ni jeeya. Haadhaa yoomuun asii jechuun guyyaan irraan tanaa kun guyyaa jabaadha. Itti jabaatti dubbiin. Wajaa'ahu jechuun isatti ni dhufan qawmuhu jechuun ummanni isaa sun yuhracuuna ilayhi gara isaa ka oriyanaa lataanii. Saffisaan akka itti dhufan jechuun ummata yayyiidha laama jedhu. Wamin qablu jechuun dur kana duras kaanuu jechuun tayyamaluuna sayyaati ja'a. Hayyee badii adda addaa ka hojjetan turanii baduma saniif horiyaa dhufan ammaasiisiya. Qaala jechuun je nabiyyallaa Luut yaa qawme yaa lammii too yaa ummata koo haa'ulaa'i. Kunoo isaan kun banaati. Hayyee dubarran kiyya shamarran kiyya. Hunna axharu lakum isaaniitiitu isiniif gaariidha kanaa isiniif qulqulluudha. Gartee kana fuudhaa malee hayyee dhiiratti badiin hojjetinaadha jeemma. Ilmaan isaa baanamoo maal baaneeti bakka kanatti haa'ulaa'i banaati jechuun kun bara nabiyyiin ummata isaatiif akkuma abbaati. Rahmata isaanii godha. Akkuma abbaati waan ta'eef jee malee waatu shamarran isaa haifii dhale qofa baaneetii mitimma. Kanaafuu dhiirti dhiira fuudhuun hin ta'u. Hayyee gartee gama saala faallaa keessanii kunoo shamarran fuudhaa yaa. Fattaqullaha jechuun rabbi sodaadhaa badiin hojjetinaadha. Walaa tuqzuuni nan salphisinaa fi dayfii keessummaa tiyya keessatti. Hayyee amma dhuftanii nan salphisinaa deemaa jimma. Deemuu didan hulaa wal harka qaban. Hayyee hulaa'uu gartee gaa'itti ol dhiiba jarri. Alaysa minkum rajulun rashiid jechuun isinirraa gurbaan qaceelaan
waan namni jiru dhaga'u isin keessan jiruufi je'eeni. Tokko mee wanni qeensaan gubatan isin keessan jirtuufi je'emma. Hundi waluma qixa. Hayyee badii fi jaalachuu keessatti waluma fakkaataniisa. Isa gurbaan qajeelaan waan namni jee dhaga'u qaamtuurraa isin dhorku isin keessan jiruufi je'eeni. Qaaluu jechuun ija yeroo kana lagad alimta jechuun ati beektee jirta. Maalanaa jechuun akka nuuf hin taane fi banaatika jechuun shamarran kee keessatti min haqqin jaalalti akka nuuf hin jirre akka nuti dhalaan feene ni beekta. Akka nuti gartee gaammaan tana dhalaan jaalanne ni beekta. Wa'innaka la ta'lamu jechuun ati ni beekta. Maanu dura dhaabbatta maanurii jechuun waan nuti feenu ni beekta. Hayyee saniifuu nu gadhiisi haa. Hayyee karaarraa hiiki ka jechuutii baramma. Qaala jechuun ni jemma gaaluudha. Loo anna lii bikum quwwatan way odoo isinii kanatti humna qabaadhe ja'a. Aw aawii yookiin odoon galee jiraadhe ja'a. Hayyee illaa rukuniin shadii jechuun gara gartee gosa jabduutti jemma. Way odoo irkadhe jechu kanarrattinis gaalamee ja'an. Hayyee rabbiin isumaa uni komate akkamitti kana jetta. Ana qabdaa miti ilaa rukuniin shadiidii nati jettu maalii jedhee rabbiin amma. Nabiyyallaa iluut komate jechaadha. Way odoo goree jechu. Hayyee emma gartee garee jabduu tokkotti maqee gosa jabduu takkatti odoo maqee aniin kun hayyee garee qabaadhe maaliin qaba lama naa tokko. Silaa isinii kana numaan dhoolu kadhaarraan tana waa akkanatti roorriftanii waa akkanatti nan salphiftan jemma. Loo anna lii bikum quwwatan dubbiin homoo jechisiiftii baramma. Way odooniin kun gartee gaa humna qabaadhe jedha. Aw aawii ilaa rukuniin shadiid jabar yookiin gosa jabduu roorroo namarraa dhoorkee takkatti odoo goree. Hayyee lama na'atukum laqaatalnaakum isiniin lollaa. Hayyee silaaf irraa isin dhoorkinaa ja'a. Way humna dhabuu waan isiin nama gootu jee galaamma dubbiin. Akkas jechuu kennu jira. Way gartee garee jabduu dhabu waan isiin nama gootu jee imma. Dhuguma roorrootu irraa mul'ataa bar. Warra soddaa biratti galimmaasiis waan ajaa'ibati godhu. Bakki dhaloota isaa eessa inni isaa fi Ibraahimis gara Iraaq sanirraa dhufanii miti. Ibraahim wajji bar hijiraa ba'e innummaan. Hayyee uummata irraa fuudheetichumaan keessatti ergame uummata san uummata saduum uummata jedhaman san hedduu roorroon itti dhaga'ame ja'a. Qaaluu jechuun ja'an jarri kun yaa luuxu innaa rusulu rabbika malaayikotaa ja'an egaa nuti bari ergamtoota rabbii keetiiti ja'a. Lan yasiluu ilayka isaan kun gara keetitti hin ga'anii gadhiisime. Ulumaa isaan harka qabdee jirtu kanaa dhiise ja'a. Fa'asri jechuun ati deemii bahimu. Bi'ahlika jechuun maatii keetiin deemi yoo. Biqixin minalleeyli hayyee kutaa halkanii. Halkanirraa hanga tokko gartee gama halkan gara boodaa maatii kee fudhadhu bahiya. Hayyee biqixiniin amma gartee kutaa minalleeyli halkanirraa ta'e jechu. Garii halkanirraa ta'e halkanirraa gara boodaa maatii kee fudhadhu bahiya. Ja'anii magaa ajajatti kennan jemma. Ijjaata. Hayyee karaarra kaayan magaa Jibriil faadha warri kana juuni. Walaa yaltabit minkum ahadun hoggaa deemtan ammoo tokkolleen isinirraa ibduu bakka mil'annee jechaadha. Illa imra'ataka jechuun haadha mana keetii waan hin tahin. Jaartii tee malee maatii kee hunda fudhadhu bahi jechaadha. Innahuu jechuun dubbii yookiin sha'anii musiibaa jechuun isii tuqaadha. Ma asaabahum jechuun wanni uummata sanirra ga'u isiirraas ni ga'e jechaadha. Wanni kaafirtoota sanirra ga'u isiirraas ni ga'e isiinis kafartee jirti. Isiinis amma gartee gaa keessaa harka qabdi isiidhaatiitu hoggaa keessummaan dhufte mallattoodhaan yaama janamma. Hamtuu irratti namni namaa gargaare akkuma nama saniiti taha. Isiinis kunoo isaanii waliin adaaba keessatti hawwuu jenna. Inna mawcidahum subuxu baallamni isaanii subiidha bariisaadha.
alaysa subhu biqariib jechuun subiin dhiyoo miti isa yaa nama nabiyyallaahi luut. Alaysa subhu biqariib kana eenyu je malaayikotaa je moo nabiyyallaahi luuxii je gariin nabiyyallaahi luuxii je jaan jarjarfateeti awwa silaa subummaan sun dafee dhufe jara kana gartee gaanurraa azaabni qochiise jechuudha. Alaysa subhu biqariib subiin dhiyoodhaa miti maayidaa rakkattaa jecha isaaniitiis taa'e jechuudha. Hayyee subiin ifiifuu dhufee miti ja'aniin jechuudha baramma. Ijjata. Fakkaanna luuxan ista'ajala dhaalika jechuudha. Akka waan dubbii tana jarjarfatee tursiifateeti. Alaysa subhu biqariib subiin dhiyoo miti. Hayyee ja'aniin abshir jechuudha baramma. Hayyee akkasitti gaafa lammaa jaa'a jechuun yeroo dhufu jee rabbiin. Hayyee amrunaa azaabni keenya hoggaa dhufu jaalnaa ni goone yemma. Aaliyahaa jechuun gubbaa biyya sanii hayyee irra lafa biyya sanii saafilahaa jala isiiti goone hayyee naam. Akkana jechuun amma gaa guutumattuu garagalche jechuudha. Inni gartee gaa hombolche jechuudha. Jibriil akkasitti goblaa isaatiin fuudhee koochoo isaatiin oliin kutee samii jala geessee jaan. Hanqa ijjansa gartee gaa kormaa lukkuu isaanii warri samii dhaga'utti jechuudha. Achi geessee achii gad deebisee jechuudha gaame ilaali gaa biyya guutuu akkas godhee jechaadha. Falammaa jaa'a jechuun yeroo dhufu amruna azaabni keenya hoggaa dhufu jaalnaa ni goone ja'a. Aaliyahaa jechuun gubbaa biyya sanii jechuudha. Irra lafa siidhaa san saafilaa jala goone wamxarnaa jechuun ni roobsine maasalee irratti ijaaratan jechuun dhagaa sijjiilin mamtuu jechuun hayyee dhagaa gartee gaamatoonii gubamte irraa ta'e jechaadha. Dhoqqee gubamte laamma hayyee dhoqqee ibiddatti waadamtee ja'a. Mamduud jechuun kan wal hordofu jechuudha. Yookiin ammoo gartee qopheeffamaa jechuudha. Min sijjiil hoggaa jula amma dhoqqee ibiddatti gubamtee jechuun jabdu. Mamduudiin wal hordofaa jechuudha. Addaan hin dhaabbanne jechuudha. Hiriira galee jira jechuu barammaa inni sun akkuma xiyyitiiti laamma. Duubachii fuudhee hombolchee wayii. Dhagaan kun hommaasis eegana xuubiidhaan eeysaa kana darbataman. Isaanuma sanirratti rabbiin dabale yookiin warri nama isaanirraa biyya biraa imaltuu deemee jirudha jechuudha. Hayyee isaan san akkas godhee jaagariin. Hayyee musawwamatan mallatteeffamtuu isiin taate inda rabbika jechuun rabbii kee biratti tun abalu dhoofti tunis abalu dhoofti jechuututti jira laamma. Wamaa hiya jechuuni. Gandi sun hin taane mina zaalimiina bibaciid. Kaafirtoota ummata keetii kanarraa bibaciidin fagoo miti jemma gandi sun. Asuma daldalaafuu keessa deemanii jechuudha. Biyyootuma ollaa isaanii kana bakkitti dubbiin tun hayyee godhamte kana ammaa gorfamuu dhaban ja'a. Ummata kee keessaa ummanni hojiin isaanii isaan sanii waliin wal fakkaatu yoo jiraate azaabni akkasiittuma bu'aa. Warraa fagoo miti jechaadha. Yookiin ammoo isaanummaanuu ollaa kana jiran jechuun ollaa biyyoota Arabaati jedha. Wamaa hiya mina zaalimiina bibaciid. Nama sodaachisa dhugaadhaa immoo. Wailaa madiyana je hayyee seenaa ummata luut asitti fixee wailaa madiyana. Hayyee gara gosa Madiyan jedhamtu. Madiyaniin kun kanuma nabiyyallaa Ibraahim ijaan. Biyyi sun isaan moggaafamte. Hayyee gosti sun isaan moggaafamte wailaa Madiyana jechaadha. Gara uummata Madiyanitti ni erginee akaahum jechuun obboleessa isaanii kadhiigaa Shucayban jechuun Shucaybitti erginee jaa. Qaala jechuun ije Shucaybi yaa qawmi yaa gosa too jeemmagaa. yaa qawmi jechuun yaa gosa too ucbudullaha rabbi gabbaraa jechuun maalakum jechuun isiniif hin taane min ilaahin gabbaramaan haqaa ghayruu rabbi malee.
ولا تنقضوا هي ولا تنقصوا المكيال يجون سفرتون الرسنا والميزان يجون مدالا سن الرسنا جاء إني أراكم أني سنين أركب خير quufaaniin isin harkaa jechuun magaa gaariidhaan. Gaarii jirtanii hayyee akka safartoon hin rifne madaalaas akka hin rifne ja'a. Wa'inni akhaafu alaykum yoommoo madaala hirriftanii safartoodhaas hirriftanii haqa walii nyaattan. Ani isinirraa hin sodaadhaa azaaba yoomin muhiit jechuun adaba guyyaa marsaa ta'e. Adaba tokko isin duraan baane san. Hayyee azaaba saniin isinirraa sodaadhaa hayyemma. Akkana jee gorsen ergamtoonni hundinuu hayyee badii yeroo isaanii jiru san irratti xiyyeeffatan. Eega waa'ee aqiidaatti himan. Eega kalimaa shahaadaadhaa. Eega kalimaa tooyidaatti himan. Wanni isaan irratti xiyyeeffatan maali? Badii. Hayyee rakkina yeroo isaanii jiru san irraa dhorkuudha ja'a. Akkasuma ta'uu qaba amma zamana keenya. Wayaa qawmi jechuun yaa gosa too jeejaan. Ooful mikyaala jechuun safarri guutaa. Wal miizaana jechuun madaalaas guutaa. Bilchiste jechuun haqumaan guutaadha. Walaa tabqatu naasa nama duraan hir'isinaa ashiyaa'ahum waan isaanii haqa isaanii duraan hir'isinaadha. Walaa ta'atoo fil ardi mufsidiin lafa tana keessatti badiin hojjetinaa jemmaa. ولا تعثوا في الأرض لفتنا خيستي بدين فجاسنا جتشو مفسدين جتشو قبل ليش تنال تاتني تعثوا في مفسدين هيكني توكما برملا لفتنا خيستي بدين جتنا جتشو مقاوان الرافع مما أيه ولا تعثوا في الأرض مفسدين جتشو قبل ليش تنال تاتني جيما فرجع قرسي جمّا hayyee baqiyatullaahi hayyee hambaa rabbiin isinii hambiseetu khayrun lakum isinii caala haqa namaa fudhatuurra jechuummaa haqa namaa tuquu dhabdanii waan rabbiin isiniif hambise santurra isinii caalaa in kuntum mu'miniina mintoota taatan wamaa ana alaykum bihafiz ani isinirratti tiksaa ta'een ergamne maatii miti isinitti himeen hayyee naan dhabdanii dhabaran malaa dubbii قالوا نجانا مجرنيسيا يا شعيب أصلاتك جتون ساتي سلاني أتي صلاة تيسون أي تأمرك سأججيه أن نترك جتون ديسوت يوكين أتأمرك جتون سأججيه أصلاتك تأمرك نعم أي أصلاتك جتون سعبادان أتي قرتي قوتو تأمرك سأججيه أن نترك ما يعبد آباؤنا waan abboonni keenya gabbaran dhiisutti fakkaatiis duba ibaadaa ta'e waan godhanne hayyee teetii godhattee duba waan abboonni keenya gabbaran san dhiisaa jettaa jechuu baramu owanna faala jechuu yookiin hojjetuurraa jechuudha. Sa'ee sanirraa agartee gaammaan tana akka agartee gaammaan tana nuti dhiifnu san si ajajjii jechuu owanna faala jechuu yookiin hojjetuurraa. في أموالنا قبينا خينا خيست ما نشاء جمع وان فين أكا وجتو سن إيفنو هاي سنتي سأججي جيجو سلاني صلاة يا أكاس جانيني لما ما عبادة إسان شركي وجتا جراني متيري سلاني أتي صلاة تون هاي آدا أبوتا خينا سن إيسوت تحكم بردو بنتنو Egaa maali wanni nu dhorkituuf jechuudha. Atis gartee egaa ibaadaa ta'etti jirta. Hayyee nuti waan nuti gabbarru kana hoo maaliif nu dhorkite jechaadha. Qabeenya keenya keessattis akka feene hojjechuu. Hayyee gartee gaammaan tana san nu dhorkiti jechuu ibaadaan ta'etu yaa. Hayyee dubbii ajaa'ibaatitti fidanii hubaramma jedhee ayoo fayyiran. Innaka la'antal haliimur rashiid. Way dhugumatti ati numa obsaa qajeelaadha jechuudha. Gartee laawwan isaan jaaniin. Qabeenya keekeetti akka feetin hojjenne. Hayyee la'antal haliimur rashiid jechuun wayati dhugumaan obsaa qajeelaadha. Qaala jechuun ni jee yaa qawmi yaa ummata koo. Ara'eetum jechuun meenaa fi maaji. In kuntu yoon ta'aniin kun alaa bayyinatiin
beekumsa min rabbii kiyyarraa ta'e irratti yoon jiraadhe. Warazaqanii jechuun yoo naaf kenne minuu jechuun rizqana sana minuu jechuu kennaa bareedaa isarraa ta'e san yoo naa kenne duuba ani isattiin dilaawaa jechuudha. Tola natti oolee jira duuba isattiin waa sharraqsiisaa jechuudha. Egaa tola natti oole an akkamittiin gartee gaamtuudhaan galata isaa deebisaa jechuun yaada. Warazaqanii minuu rizqana sanan kennaa bareedaa yoo naa kenne duuba ayyee gartee gaan isattiin kafraa jechu ayyee isattiin kafruu jechuudha. Kaan itti ilmaa'u isatti amanu nagooti wanni kun akkaan isa galatoonfadhu nagooti malee jechuudha. Wamaa uriidu maasiis itti hime ulaa innummaanu. Wamaa uriidu ani hin fedhuu bar anu khaalifakum jechuun isin faalleessuu faallaa keessan deemu. Ilaa maa ana haakumanuhu waan irraa isin dhorku san keessatti. Fiimaa ana haakumanu waan irraa isin dhorku san keessatti. Ayyee faallaa keessan deemu. Egaa waan kanan hojjetinaa jedhee antiyyaa dhaqeen hojjedhu jechaadha. In uriidu jechuun waan fedhu illal islaaha. Tolchuma malee waan badiidhaan fedhu mastataatu jechuun hankaan dandeetti. Wamaa tawfiiqii illaa billaahi. Haqana qunnamsiisuun kiyya suniisin argamu. Illaa billaahi jechuun rabbiin maleen argamu. Alayhi tawakkaltu jechuun rabbi irratti hirkadhee wa ilayhi unii jechuun garuma isaatiin deebi'amasiyaa. Kanaafuu gartee waan inni isinitti himu kana ayyee anammoo faallaa kanaa deemutti hin jiru. Saniin irraa isin dhorkus irraa isin dhorkee ayyee tiyyaammoo achi deebi'een hojjedhu jechaadha. Waan namatti himtu akka atis hanka dandeessutti hojjetuma qabda yoo dandeesse. Karraa nama dhorkitu immoo orrumaa dhorkamuu qabda jechaadha. Ata'muruuna annaasa bilbirri watansawna anfusakum rabbiin ummata Yahudaadhaa kumatee banuu Israa'el san toltutti nama ajajjaniiti lubbuu teessan ammoo irraanfattanii teessanii dhiiftaniitti nama ammoo toltutti ajajjanii jenna. Ni fokkatti hin toltu. Waan irraa nama dhorku takka teetii hoggaa hojjettee argamte ni fokkatti. Ayyee waan gaarii miti jechaadha. Alhamdulillah. Darsiin keenya kanarraan tanaa kana fakkaata. Warra waan barateen fayyadamu rabbiin haa godhu. Allahumma allimna ilma